Daawwattoota keenya har'ammoo Photoshop irratti akkamitti YouTube channel keessan profile isaa akka geeddartan isinitti argisiisa. Jalqaba irratti maal gootu? Linkii gajjallaan kaa'erraa download godhadhaa. Photoshop kana firiidha, crackdha. Homaa isin hin barbaachisu install godhuu qofa. Erga bantanii install gootanii booda kana isinii fida. Erga kana isinii fide create bakka hedduu deemtanii create gootu. Default Photoshop size profile YouTube channel kamiyyuu width isaas height isaas wal qixa 800 dha. Biratti maqaa isaa kennituu fi maqaa isaa fakkeenyaaf YouTube profile jettanii ni dandeessu. As biratti optionii baay'ee qaba. Optionii white background jira, background color akka barbaadan godhuu dandeessu. White background isa white godhe create tuni create ni godha jechuudha. San booda create erga isinii godhe booda as biratti fakkeenyaaf amma kan kiyyan design godhe isinitti argisiisa. Isin kanarraa ka'uudhaan kan mataa keessanii hojjetachuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf jennu text select goona achiin as biratti text sana fakkeenyaaf kan koo Saitek chaanalii jedhuun qaba. Chaanalii kanarraa qubee jalqabaa lammansaa fudheen S T godhaa jechuudha. San booda spacing kenna interruptaan spacing kenna booda kan yeroon design godhuun rakkifneef jechuudha. Color isaas biraa geeddarachuu dandeessu akka barbaadanitti. Maalumaaf black gaafa ta'ume black akka ta'u barbaade fakkeenyadha. No select gootanii black select gaafa isinii dhufa jechuudha. San booda as biratti right gootanii erga kana fixanii booda size isaa guddisuu gaafa barbaadan namatti akka isin rakkisu as biratti akka barbaadanitti Photoshop waan inni namatti tolu keessaa tokko isadha. Akka barbaadanitti size isaa guddisuu xiqqeessuu dandeessu. Erga mallattootti ishii karsarii fakkaattu kanatti buutanii kun as bira ishiitti erga buutanii booda as bira dhuftanii click gootu. Achiin control T tti buutu. Control T kun maal isinii godha? Al tokkoon lamman isaa resize godhuuf isinii fayyada jechuudha. Fakkeenyaaf akkas butaas gara barbaadanitti geessuudhaaf isin fayyada. Size isaa isinii guddisa jechuudha. Erga akkas gootanii booda okay gootu as biratti. Booda layer party kana bira dhuftu. Layer party ishii kana mul'atti miti. Ishii kanadha. Ishee biratti click erga gootanii right click gootaniitu tekstii sanarratti irraanfatina. Kun backgroundidha. Kun teksticha numaan barreessine kana STdha. Right click gootanii rasterize type gootu jechuudha. Akka inni sochoonii gootu. Erga sana gootanii booda as biratti dhuftanii mallattoo ishii kana. Ishiin kun maaliif rectangular select isinii godhuuf fayyadde jechuudha. Rectangular sana select godhuuf kanatti akkana gootu. Then layer via copy jedhu tuqxu. San booda layerii waan isinii create godha jechuudha. San booda deebitanii ammas dhuftanii ST dhuma bira dhuftu. Layer waan dhiistanii ST bira dhuftanii ishii kana ammas select gootu. SC kanas jechuudha. Ishii select gootanii layer via copy godhattu. San booda layer waaniinis tunis create isinii ta'eera jechuudha. Amma gaa tekstii isii jalqaba barreessine sana adda adda SCFT waan adda adda baafanne delete goona jechuudha. Deleetiin as biratti delete erga goonee booda amma gaa wanni nu hafu background irra dhufneetu amma walitti fiduu waan barbaadneef jechuudha. Selectiin kun akkuma jirtutti taate akkas gootanii select godhattu jechuudha. Akkasinitti toletti. San booda layer waanii biratti kan inni jiru layer waanii bira waan ta'eef layer waanii bira deemtu layer via copy gootu jechuudha. Ammas layer 3 nuuf uumameera mataatii baatee kan jiru jechuudha. San booda double click gaafa gootan takka eegaa isinii fida. Color isaa akka barbaadanitti color overlay kan jedhu jira. Achi biratti isinii fida. Yoo isin dide immoo mallattoo pilaasii kana click gootu. Click gootanii color isaa akka barbaadanitti geeddaruu dandeessu jechuudha. Ammaaf reddii filadheeraanii reddii naa ta'e jechuudha. Nan dhufa gaammas tiin eessa bira jira? Tiin as bira jira. Tiin kun bakka inni jiru dhufeeni delete isa godha maaliif? Rasterize waan bakka biraatti copy godhadhee qabuuf ishii kana select akkuma gootaniin keyboardii keessanirraa delete itti buutu kanuma. Delete itti akka buutanii control D tuttu jechuudha. Deselect godhata silaa.
San booda layer 3 bira deemtaniitu ishee kana kiliik gootu. Seekarsarittii kana jechuudha. Inni isinii select godha. Achirratti control T tti buutu. Control T walii wajjin fuudhee akkasiniif deemuuf jechuudha. Achiin kanatti move godhuu dandeessu jechuudha. Move isiniif godha. Achiin keenyaan kiliik gootanii as bira dhuftanii ishee kana sitti buutuu dandeessu jechuudha. Yoo ishee wal qixxaachuu dide arrow keyboardii keessan irra jiru right arrow sanatti buutu isheedhaan walii isinii qixxaatte jechuudha. Erga kana godhattanii booda amma immoo essisee jalaa kun bareedu waan ta'eef xiqqoo as baasuu hin barbaade yoo ta'e warra kana viyuun mul'ata miti mallattoon ijaan mul'atti viyuu kana off gootu kan warra kaanii achi essii qofa tafaa jechuudha. Essii bira dhuftaniitu selektii kana ammas hin fayyadamtu. Selektii kanatti buutanii ishii kana deselektii godhe selektii kanatti buutanii ishii kanatu mul'attu waan taateef ishii kana qofaattiin ishii akka ishii mul'attu ishii godhuu barbaade jechuudha. San booda maaliin godha? Layer via copy'n godha. Layer via copy ergan godhee booda layer via copy otoo hin taane layer via copy san booda layer 3 bira gaafa dhuftaniittan layer 4 kunooti. Layer 4 kun mul'atte jechuudha. San booda essii irra ishii jiru kalarii ishee geeddarra jalqaba ishii kana. Kalarii ishii iddoo turte naannaa kanatti dhufnee kiliik goonee select goonaa. Okay jennaanii san booda as bira dhufneetu innuu select godha tiitti buunaa jechuudha. Jalqaba ishii essii irraa balleessuu qabna dhufne. Kalar erga goonee booda select goonee ishii kana balleessuu qabna. Delete jennaan ataawachumatti control D goona deselect nu godha jechuudha. San booda layer 4 bira dhufneetu ishii kana irratti right click erga goonee booda control T tti buunaa akka barbaanne sochoosuu dandeenya jechuudha. San booda warra kaan viyoo goonee keenyaaf kun viyoo gaafa goonu hunda isaa akkas nuu ta'a jechuudha. Sanaaf amma ishii kana saayizii ishee xiqqoo increase goonaa. San booda as jalatti akka isheen galtu goonaa jechuudha. Akkas goonee erga fixnee booda kun amma booda sosochoosuuf waan nu rakkisuuf guruupii tokko jala jara galfannaa jechuudha. Amma hunda isaa select godhuu qabna. Kontiroolii qabaatii kiliik godha. Leerii hundayyuu achi guruupii gootu. Guruupiin mallattoo ishee kanadha. Amma hundi isaa guruupii tokko jala nuuf galee jira jechuudha. San booda control T tti buunee akka barbaanne sochoosuu dandeenya. Olii gad akka barbaadan jechuudha. Kanaaf erga akkas goonee booda walakkaatti erga fidannee booda okay jennaanii san booda amma immoo as birattiessitiin kun maal